Dachaane jirtu har'a Saayidoo faannu fidee har'a Saayidoon deemsisee na fide beektaa Saayidoo Sumayyaa Roozaa Hawwaa Mustafaayoon biyya galee ijoollee hin argine bar dhugaa rabbii har'uma argeedaa biyya galee yoom galee sana abbatee daachii biyyicha keessaan bahe jechuudha. Maashaallah baga nagaan galee jechuudha. An kan jedhu amma viidiyoo isaanii ilaaleen dhufe qaata dhugaa rabbii inuman ilaalu garuu irraan hojjedhu biisii ta'e gaanuma beektu biyya galee ramteera ijoolleen kun wanna beektu kun warri hin beeknes jiraachuu dandeessu. Sababiin biyya galee walumaa gadi taffi jedha walii gaffii fiiga malee gara viidiyoo hojjechuu kanatti wannoon jenne har'a ka'ee marraa hojjedha dheetan dhufe amma maaltu na dhibe beektu akkin jedhe Roozaan maaliif mana itti geessite Roozaan amma maaltu rakkise duraanoo Saayidootti heerumii Saayidoon sii ta'a Saayidoon si madaalaa dhiisin joonja'inii abbaa manaa malee olii gadi na deeminii yookaan iddoo tokko qabattee dhagaa itti iddoo tokko hin teessuu Saayidoon si fayyada itti heerumii jennaan Sumayyaa jala fiiddee Saayidoo diddee har'a immoo maaliif qabdee gotottee mana intalootti geessite yaada koo intalatti dhugaadhaan fuudhee amma gabeettanii amma dubbiin kun rakkoo dhabeettaa amma intaloon amma sodaatti Sumayyaan amma mangaagaa wal dabarsitee olteem ciraadha isheetii wannoo gooteem namni akka itti rafadde beektu sin dhugaan isiniin jedha maal morma qabdee ciraadha masee lubbuma keessaa baasuuf kaanatu Mustafaan hin jiraanne hoo keessaa hartee maarra ciibsitee olte jechuudha. Saayidoo rabbitu dha'ee manaa baase iddoo biraan jira inni akkuma isin viidiyoo isaanii dhaggeeffattan gaabeettanii amaariffatti kanatu gurra tokko na dhageessi gurra tokko na dhageessoo sanarra kadheen malee jechuudha. Amma dhaga'eemmoo keessaa qaqqabadde gaabeettanii inni iddoo biraan jira iddoo biraan deemeera innaanootti dawalanii gaafatanii yookaa intaloo cafaquu dhaqanii abbaa koo achi gaafa dhaqanii mucoo morma qabanii mucoon Sumayyaadhaan deennashnaan fayyaadhaa ittiin hafuuraa jettee maal gochii dhuftan jettuuree otoo onnee qabaattee isinis maa'inni akkamitti walitti galanii waan zalgii godhataniiru yeroo wallagga jiru na darbuun oollee booddaa gara booddanaa kana hordofaara malee yaada koo zalgii godhatan immoo akkasumatti walitti galan mucoon yeroo duraati abbaa manaa kooti baala beeteedha jettee mana kooti maal fuuta jette amma booddana Sumayyaan gaafa isheen meeshaa kee xaxadhuu narraa deemi mi'a kee guurradhuuti waan qabdu kotota kee narraa fudhadhu asitti sanuu fattashamtee deemtaan namaarra sararaatan na seete jetteen hojjettuu mana keessaa na seete moo maalifanii mi'a koo guurradhee gabbaaree abbaan manaan koo jira jennaan isin akkamitti walitti galtanii nuti iddoo tokkoon bullu jette iddoo tokkoon bullu akka obboleettii isaa xiqqootti na laalaa jette Saayidoon mana tokko keessa bulla garuu mana tokko keessa jiraanna akka obboleettii xiqqootti na laalaa jette duraan immoo maayetti abbaa manaa kootii jette yoo sarraatan nyaataatee mana keessa jiraachaa jirti ta'e maaltu rifachiisire rifannoo maalii qaba garuu mucoon batamtee watamtee lakkii homaa Roozaan immoo wayi gaafatte Roozaan immoo waa gaafattee waan akkasii qabdaare eennan qaba ittiin hin qabu itti reesila sheemiidhoo qaanyiidhoo intala komaa hin qabu itti hundaafuu jechuudha. Amma kan na dhibeen Sumayyaanis yookaan ittiin deebitu yookaan dhiistu. Gurbaa kana numa joonjessaa wal gidduutti qabanii inni xiqqeema Sumayyaatiif olii gaddeeme wannoo jedha. Ammaleen gadaadha mucaa argamteetti hin jenne mucaan argamte mucaa achitti hafteedha ammoo haati mucaa biyya galteedha. Inni numa gubate bar inni joonjee Sumayyaan dhagaa ittees joonjee kana mucaa kana joonjee keessaa baasuudhaaf yookaan ittiin deebine yookaan irraan fagaan isheen nyaqqootee qabde innillee nyaqqootee qabe inni gadi hin taa'u inni maaliif kan hundaa godhe Sumayyaa aarsuufi Sumayyaanoo kana hin dhiistu akkanatti dubbii wal keessa galee wal keessa bubbulaa'eera egaa Roozaan immoo kanarraan immoo inaaffaan immoo qabe kaa Roozaa siloo diddeemaa. Sila diddee takki taa'ee heerumii sii ta'a Saayidoon si madaalaa sii ta'a si baasaa achi deemsiftee sin deemsisinii mucaa kana kaleessa dheengaddu wajjin nyaattee wajjin guddatte inni dubbanne lolaa turre har'oo inaaffaan qabee Sumayyaa waamtee jechuudha. Amma Mustafaan bakka itti goroo abee margitanii viidiyocha keessatti rukuttee oolte Mustafaa cafattee oolte bar Sumayyaan amma isheen miira keessatti ka'a. Miira keessatti jaarsi etuma isheen bakka foggoraa afaan naa kadhatudhaaf midhaan jettu jaarsin fuunere sababa kana Mustafaan silaa maariffattinis rakkifti isheenis akkuma kotaan isaanis akka isin lamman keessan irraan goraa jedhe machumaan gaafa isin harkatti fudhattutu rukutuudhaaf booskii kana boosseeffattee ittiin dineettutu lakkee ani gara keen goraa jedheen sodaate innoo safuudha. Asii Roozaan badii guddaa qabdi. Dhugaa bultii namaa diiguudha kun.
Ammoo tun bultii dhugaa ta'eyyuu bultii namaa diiguudha. Maal Sumayyaa hin beekun jettuuni sila osoo eddidee kan isin amma Sumayyaa wajjin walii galtee maal jettu maaliif geessite lakkii ana miti hin beeku ani hin jettuuni fuutee kotattee achitti geessite. Wal gargaaranii amma Sumayyaan manicha hin beektii sila mana koo keessa jiraattaa itti laffee qodaatti bitadhee waggaa meeqa mana kana ijaarradhee jetti. Amma mana kana hin beektu Sumayyaan takka mana gaafteetti. Inuma namooti ijaaramaa jira manuma akkasitti ijaarrachaa jira jechuun oduma dhageessine natti fakkaata malee hin agarre gaa hin beektan yoo na darbe hin beeku ani garuu harma dhufte natti fakkaata silamaa roozaan kotattee fiddi wajjin immoo maalatti amma Saayidoon amma kan argeesse roozaatti na rooma dhugaan isin hin jedhe inni isaa amma roozaa Saayidoon gaafa viidiyoo kan arge nama jeequ miti kun nama walitti naqu miti namni si'ana. Namaaf nama walitti araarsannan namaaf nama walitti diraara. Maali barichuma barrumaa ta'e dhugaa sirrii miti. Maal gootee fuutee geessite maal gochuu jinnatte. Duraanuu diddee isheetu didee mucaan kadhatee maal jedhee ofiifuu gaggabee dhukkubsatee sababii isheetti waa meeqa argee diddee ammoo maal gochuu geessite. Kun hinaaffaa miti hinaaffammaa isaanuu gareedha. Dhugaa isheenillee Sumayyaa dhugaa fuutee hinaafti. Sumayyaanis kan isheen ammachiin baddadhamsa yoodhaan baatee intala kana barbaadduu fi hinaaffaadha waan biraa miti. Hinaaffaa maafuudha haajoon ja'u gadi hin taa'inii namni jedhu hin jiru jechuudha itti taphachuu. Kanaafitu ittiin taphatu jechuudha. Barbaachisaa amma wanta akkasii namarraan hin eegamu bara. Sirrii miti wanta akkasii. Ana akka kootti sirrii hin goone Sumayyaallee sirrii hin goone yookaan ittiin deebitu maanni dawwalteef dhiifama gaafattu dawwalteef dhiisi ani gaabbeeraa waggaa mana jiraanne ani dhiisi gaabbeeraan jettuuni maal taamaan durbuusii bara si'anaa of inni ragaafattee itti hirmaarteeni siin nageenye malee dhugaa siin nageenye warri miidiyaa irraa hin nageenye of inni gaafattee hin irraa qoonqoon na cirrinfate dhugaa qoonqoon na cirrinfate dhuguma hin sobne kaa dhugaa dubbadde. Gaafattee itti hirmaarti isheen immoo abbaa ijoollee isheetti kottu ijoollee laali. Ittiin ijoolleedhaan qabattee onnoo itti wanni hin jettu maali qanyii maalii qabaa kuni maali maal ta'a onnoo itti yoo waamtee eloon nan dogoggore dhiifamaa itti dhiifama gaafattee amma Saayidoon dhiifama gaafachuu hin qabu isheen dhiifama gaafachuu qabdi. Maal joosee kana jalaa baasuun tan gurguraa dubbii wal bulbulee garatti dubbadhu qaba abbaa ta'e. Nayidee dhugaa kam godhuun jireen garuma isaa wallaale garumatti qabuun dhabe gidduutti gochuu kan amma gaa. Rabbi si naa qannaa hundaafuu maal jennaa miti rakkoodha dhugaa. Saayidoo ko rabbi si haa gargaaru gubattee na nyaatu gubataadha namni nagarreefi.